Tole viidiyoo kana keessatti immoo kan ilaallu akkamitti akka teebilii galchinuu fi itti fayyadamnudha. Teebilii yookaan gabatee gara barruu keenyaatti galchinee akkamitti fayyadamnaadha. Iddoo nu barbaachisutti galfachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf an asitti galchee isinitti agarsiisa. Teebilii galfachuudhaaf bakka itti galchinu sana dhaquu qabna. Asitti fakkeenyaaf insert kan jedhu irratti kilik goona. Sana booda teebil jenneeti akka nu barbaachisutti maanuwaalii roo meeqa fi kolomanii meeqa. Fakkeenyaaf akkanatti roo tokko kolomanii 2, roo tokko kolomanii 3, roo 2 kolomanii 3 jedhaa jechaadha. Akkasitti galchuu ni dandeenya. Yoo barbaachise immoo insert table kan jedhu kana irratti dhuftanii number of kolomanii itti himtu, number of rows itti himtu. Sana booda okay jettanii bahuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf okay jettanii kolomanii yookaan irraa gadee garee 5 qabnaa, asii immoo tarree 2 qabnaa jechaadha. Garuu malli salphaan tokko ni jira. Innis maalidha? Insert jettanii kilik gootanii sana booda hamma kolomanii qofatti himtu. Kana jechuun hamma kolomanii isin barbaachisu irraa gadee kolomanii meeqa qabaachuu isin barbaachisa. Fakkeenyaaf 5 isin barbaachisa ta'e kilik gootu jechuudha. Sana booda kiiboordii keessanirraa taabii gadi qabdanii yoo deemtan roo hamma barbaadan isin dabalaa deemaa jechaadha. Mala kanaanis galchuu ni danda'ama jechuudha. So haala kanaan erga galfattanii booda akkamitti itti fayyadamna kan jedhullee ni ilaalla. Barreeffama keessattis galchuu barbaadda. Fakkeenyaaf ani barreeffama kanan qaba. Asitti galchuu barbaada fakkeenyaaf. Gidduu kana keessatti galchuu barbaade bakka kana dhufneetuma akkuma amma insert jennee mala barbaadne sanaan galchuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kolomanii 3 kan qabu galfachuu barbaade. Kolomanii 3 kan qabu kana keessatti fakkeenyaaf asitti serial number jennee ittaanee fakkeenya maqaa namaa ittaanee age kan jedhu galfachuu barbaada. Kuni mata duree isaati. Taabii yoon tuqe roo ittaanu naa dabala. Haala kanaan roo dabaluu dandeenya jechuudha. Roo karaa kanaanis dabaluu dandeenya. Yoo barbaachise immoo roo kanaa gadi dabaluu yookaan gidduu kana dabaluu barbaanne right click goona bakka barbaadu sanitti then insert kan jedhu jira. Insert roo abbaavii fi roo billoo. Abbaaf jechuun bakka amma inni itti click godhee jiru kana bakka kanaa gaditti billoodha. Bakka kanaa olitti immoo abbaafiidha jechuudha. Fakkeenyaaf abbaaf galchinee ilaaluu dandeenya. Roos abbaaf ho'ittaniin bakka namni amma click itti godhe kanaa olitti roo tokko naa dabala jechuudha haala kanaan. Yoo achi gadittis ta'e immoo right click gootaniituma insert jettanii insert roo billoo jettuun kana gaditti roo tokko naa dabala jechuudha. Kolomanii fakkeenyaaf asitti itti dabalachuu barbaadan bakka dabaluu barbaaddan sana dhaxxanii right click gootu then insert then column to the right. Yoo left ta'e age dhaan gara leftitti amma bakka age kanan jira jechuudha. Insert to the left yookaan to the right jechuu dandeessan. Amma right irratti insert gochuu jira. So as biratti immoo fakkeenyaaf remark kan jedhutti dabalachuu waan barbaade. Kun Microsoft Office 10 irratti yookaan 7ffaa irra jira jechuudha. Warra sanaa ol irratti property biraatinis galchuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf as biratti dhuftanii yoo xiyyeessitan mallattoo plus isinitti agarsiisti. Click gaafa gootan achi isin expand goote kolomanii tokkotti isinii dabalti jechuudha. Haala kanaan insert gochuu ni danda'ama. Delete gochuu barbaadan immoo akkuma duraa bakka barbaadde sana dhaxxu sana booda right click gootu. Fakkeenyaaf amma kanan delete gochuu barbaade then delete cell jettuun kam delete gochuu barbaadan row kanan delete gochuu barbaadani row kana delete gochuudhaaf entire row kan jirurratti click godha delete entire row. So isa sanan balleessaa jechuudha. Lama sadi yookaan baay'eesa select gootu akkanatti delete gochuu barbaadan jechuudha. Right click delete then entire row jettuun jechuudha haala kanaan. Itti dabaluu barbaadan immoo akkuma dura jenne taabii tuquun ni danda'ama jechuudha. Taabii tuqaa itti dabaluu ni danda'ama. Inni kun immoo mata dureedha. Akkamitti mata duree fakkeessina select goona haala kanaan yookaan xiyyi kun nutti mul'atu select irra dibnaa jechaadha. Sana booda yoo barbaadan homii keessa seenuu dandeessu yoo barbaadan diizaayinii ofiisaatii isinii fida. As biratti shading ka jettu jirti. Shading bira dhattanii shadii wayii fakkeenyaaf kalarii wayii fakkeenyaaf inni kun bareedaadha. Sana booda homii keessa immoo seentanii bold barreeffamoota size isaa guddisuu ni dandeessu. Plus kanaan akkanatti ol guddisuu ni dandeessu. Barbaadan as keessaa filachuun ni danda'ama jecha. Sana booda barreeffamni kun xiqqoo ol sissiqee gidduu keessa gochuu dandeessu, gadisisuu dandeessu. Ammas akkuma duraa select gootu. Sana booda layout keessa seentu. Asitti fakkeenyaaf ol siqxee left irra jirti. Ol siqxee centerii. Ol siqxee right. Gidduu keessatti immoo kun gidduu keessa left, gidduu keessa right, centerii, gidduu keessa right. Gadi siqee left amma nuti mul'achaa jiru sababni isaa space qaba. Space sana balleessuuf immoo homii keessa seentanii as bira dhuftanii xiqqeessuu ni danda'ama jecha. So haala kanaan bakka barbaadanitti sirreeffachuu ni dandeessu. Mata duree yeroo baay'ee teebil irratti gidduu keessa taa'an ta'eef layout keessa seentaniituma gidduu keessa gootuu jechuudha. Sana booda asitti fakkeenyaaf serial number yookaan tartiiba lakkoofsaa tokko jedhee jalqabaa tokko gootanii space yoo gootan property yookaan amala numbering isinii fiddi.
So taabuma gootu kan booda maqaaf fakkeenyaaf deebii lataa zeen taaboo gootan gara sitti isinii darba yookaan immoo kilik gochuu dandeessu gara barbaadanitti. For example 25 zeen taaboo gootan lakkoofsi isinii lakkaa deema. Amma nambariingii ofii keenyaatti kennine waan ta'eef irra deebinee lakkoofsa 2 3 jechuun hin barbaachisu. Yookaan immoo yoo barbaaddan select godhuudhaan iddoo kana select gootanii hoomii keessa seentanii nambariingii kana irratti kan barbaadan irratti kilik gochuu dandeessu. Waa'ee nambariingii viidiyoon odeessu jira waan ta'eef isa dhattanii laaluu ni dandeessu jechuudha. So erga itti galchee booda kan nama lammataa sitti galfa. Fakkeenyaaf abdii taabee goonu itti darbaa deema. Akka ta'e immoo serial nambariin kun xiqqoo hin bal'atee achi siqsuun barbaada. Asumarratti akkanatti xiyyeessa. Mallattoo risaayiziitii jechuudha kun. Gara bitaattis gara mirgaattis sirreessuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf warra kilik godheen harkise gara natti dhufti jechuudha. Kilik godhee gara noon harkise achi siqa. Mallattoon sun yoo dhufini risaayiz gochuu hin dandeessan. Amma akkanatti risaayiz godha yoo jedhan hin ta'u. Inni kun select godha. Inni kun garuu risaayiz godhaa jechaadha. Isa kanas fakkeenyaaf achi siqsuun hin danda'ama gara barbaachiseetti. Kanas akkanatti jechuudha. Remarkii barbaadan isin waan barbaadan jechuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf hawwii h 20 jettanii itti dabaluu ni dandeessu jechuudha haala kanaani. Kan biraa akkamitti marji goona. Teebilii tokko fakkeenyaaf as biratti kolomanii wayii haa dabalannu. Kolomanii right click gootanii insert column to the left as biratti jechuudha. Fakkeenyaaf kolomaniin kun waan lama ibsa. As biratti kolomanii fakkeenyaaf maal ibsaa jennuuni isin akka barbaachisetti itti fayyadamuu dandeessu rakkina hin qabu. Okay. Fakkeenyaaf subject haa jennuuni. Subjectiin kun subjectii lama sadi ta'uu danda'a. Isaan gargar qooduu ni dandeenya jechaadha. Inni kun akkasumatti haa taa'u. Yoo barbaadan isin right click gootanii insert jettanii column to the left jettanii akka itti dabaluu dandeessanii isaan kun lamaan subjectii akka qabaatan select erga gootanii booda marji gochuu hin danda'amu. Layout keessa seentu sana booda marji seele yoo jettaniin isa select gootan walitti marji ni godhaa jechuudha. So amma kolomaniin kun of jalaa kolomanii biraa lama qabaa jechuudha. Isa kana lamaan qabaa jechaadha. Fakkeenyaaf as biratti Java fi PHP. So akkasitti gochuu ni dandeenya. Java PHP garuu okay. Kanaan wal qixa osoo hin taane asuma keessatti ta'uu qabu. Isa gochuuf immoo undo gootanii gara duubaatti erga deebitanii booda as biratti row tokko dabaluu hin dandeenya. Kana jechuun insert jettanii row below. Hojjettanii row kana isinii dabala. Garuu immoo warri kun mata dureen kun illee marji ta'uu qabu. So isa kanaaf kan akkatti walitti marji gochuu ni dandeenya. Merge. Isa kanaaf kanallee merge. Isa kanaaf kanallee merge. Isa kana garuu rakkina qabu jechuudha. Kolomanii lama ta'uu qaba as biratti. Java fi PHP yoo sadiis ta'e sadii gootu jechuudha. Garuu kolomanii kana waan addaan baasuu hin jiru. Gaafa akkanatti si mudate draw gochuu hin dandeessan. Dizaayinii keessa seentanii draw table kan jedhu kana filattu sana booda ishee kanaan akka itti gargar qooddu jechuudha. Draw table. Ishii kanarraa gara duratti deebi'uu barbaadan bakka barbaadanitti double click gootu hin baddii jechuudha draw table. Yoo balleessuus barbaadan dogoggoraan yoo ta'e eraserii filattanii kanaan akkatti balleessitu jechuudha. Ammas gara duubatti deebisuu barbaadan double click gootu bakka ho'iitti. Sana booda subjectii fakkeenyaaf Java fi PHP qabxii isaanii asitti kaa'achuu barbaada. Fakkeenyaaf dhibbarraa haala kanaan kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. So akkanatti marji walitti godhuu ni dandeenya. Kabira roon kun lakkoofsa qabaachuu hin qabu. Lakkoofsa qabaachuu hin qabu ta'e as biratti click gootu yookaan immoo xiqqoo ishii irraa achiiksitu. Akkanatti mul'atuuf hin balleessina jechuudha. Sana booda tootaalii as biratti kaa'uu yoo barbaanne inni kun marji ta'uu qaba. Marji ta'e tootaal ta'uu qaba. Select erga gootanii booda yoo barbaadan layout keessa seentanii marji gochuu dandeessu. Yoo barbaadan garuu inni kun osoo jechuu baate isa kanaaf kana qofa balleessuudha waan ta'eef dizaayinii itti deebinee eraserii filannee ishee kanaa fi ishee kana balleessuu hin dandeenya. Sana booda barreeffamni kun guutuu ta'a jechaadha. For example total kan jedhu barbaachise. Totaaliin kun select gootanii as bira dhuftanii bold gochuu dandeessu yookaan control plus b garanatti siqee xiqqoo akkana akka siqoo barbaanne immoo right irra goona. Sana booda totaalii jira asitti walitti dabaluudhaan kaachuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan marji gochuu ni dandeenya. Kabira totaaliin kun shade akka ta'u yoo feetan select gootu. Fakkeenyaaf shade erga select gootanii booda right click gootanii sana booda border in the shading ka jedhu jira. Isarratti click gootu. Sana booda borderidha kuni. Ammaaf shading yoo barbaanne shading keessa erga seenne booda colorii barbaadda filachuu ni dandeessu. Yoo barbaadu baattan garuu style biraatiin fakkeenyaaf coloriin keessan hammam ta'a kan jedhu jira deebee style biraan qabu jira. Fakkeenyaaf kana odoo filannee
akkasitti selektaa jechuudha. Fakkeenyaaf bareedaa isaa filachuu barbaanne isa kana. Zeen okay jettanii gaafa baatan inni kun akkasi selekteera jechuudha. Akkanatti isin barbaachisuu dhabuu mala garuu immoo shadingii fayyadamuu barbaadan haala kanaan fayyadamtu. Kun shading jedhama. Kalarii yoo fayyadamuu barbaadan immoo bakkuma ammaa sanii. Fakkeenyaaf selekteera gootanii booda right click gootu akkuma ammaa border in the shadingii keessa seentu sana booda color shadingii keessa seentanii taabii shadingii kana keessatti fakkeenyaaf kalarii kana odoon click godhee akkasitti select na ta'a jechuudha. Okay. Gaafa jettaniin kalarii select godhee jechuudha. Borderii immoo shade gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf tootaliin kun borderiin isaa furdaa akka ta'u yoo barbaade dura bakka barbaade sanan select godha. Sana booda right click then border in the shading then border kan jedhu kana keessa seentu fakkeenyaaf isa kana akka filannu barbaanne border then styliin isaa kana osoo ta'e yookaan immoo sarara furdaa as keessaa filachuu ni dandeenya jechaadha. Haala kanaan shade border itti godha jechuudha. Okay yoo jettaniin borderii akkasii godha jechaadha. Borderiin biraas jiru. Fakkeenyaaf isa kana borderii biraa fayyadamuu dandeenya. Right click irratti goone border in the shading then borderii tab border jedhu keessa seentaniiti. Fakkeenyaaf isa kana odoo filannee as biraa immoo style isaa ishee kana filannee asitti immoo hamminni furdatu jira. Ammaaf 3 point jedha. Okay gaafa jettaniin borderii bareedaa tokkoon nuuf border godhee jechuudha. Haala kanaan bakka isin barbaachisetti fayyadamuu dandeessu. Kan biraa akkamitti imeejii fa'aa as keessatti insert goona kan jedhu waa'ee imeejii akkamitti akka insert goonu viidiyoon odeessu jira. Isa liinkii jala gadi buutanii ilaaluu ni dandeessu. Asirratti dabalata wanni isinitti himuu barbaadu akkuma Excelidhaan maarkii yookaan immoo lakkoofsa walitti eda'uu dandeenyu Word irratti illee yookaan Microsoft Word irratti illee lakkoofsa walitti eda'uu ni danda'ama. Akkasumas maximum minimum average baasuu ni danda'ama jechuudha. Isan isinitti agarsiisa gara dhumaatti jechuudha. Asirratti shadii kana haa balleessinu yeroodhaaf isa balleessuudhaaf select gootu akkuma amma select godhee kanatti right click irratti gootanii bakkuma duraa sana dhaqnaa jechuudha. Border and shading sana booda shadingidha kan irra jiru waan ta'eef shadingii kana nan goonaa jechaadha. As bira dhufneeti shadingii kana clear jennaan. San booda okay gaafa jettan shadingichi ni badaa jechuudha. Kanaaf totaalii isa kanaas baasuu oo barbaanne as biratti click goona dura bakka totaalii itti baafachuu barbaannutti achitti yoo click goota malee bakka biraatti click gootanii totaalii bakka biraatti isin edaa jechaadha. San booda as biratti akkuma click gooneeni layout keessa seennaa. Layout ka jettu kana keessatti click gootanii akkuma seentaniin dhuma kanarratti formula ka jettu jirti. Ishee irratti click gootu. Gaafa ishee irratti click gootanii akkuma argitan kana formula dialog box ni dhufti sum above jetti. Above jechuun bakka click itti goone kana ol warra jiran walitti eda'ii jechuudha karaa biraatiin. Sum below jechuu ni dandeenya. As biratti nuti barreeffama isaa jijjiirree below jechuu ni dandeenya. Garuu ammaaf innumtuu defaultly sum above jedheera waan ta'eef sirriidha. Okay gaafa jennuun walitti eda'ama jara kana sadanii nu baasaa jechaadha. Asittis waanuma wal fakkaataa layout keessa seenuudhaan formula kan jedhu sum above jettanii baasuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma dura jenne egaa minimum maximum dabaluu yoo barbaadan as biratti row dabalachuu qabna. Row karaan ittiin dabalannu baay'ee jira garuu malli salphaan tab qofa gootanii itti dabaluu ni dandeessan. Tab qofa gochuudhaan jechuudha. So asitti minimum isa itti aanu irratti immoo maximum haa baafannu. Minimumii as keessa kana jechuun warra kana sadan keessaa minimumiin 47 jechuudha. Akka amma asirra ilaallu kanatti daataan baay'ee yoo ta'e daataa nama 100 yoo ta'e minimumii keessaa baasuun ulfaachuu mala. So kallattumaan bakka itti minimumii baafachuu barbaannutti click akkuma gooneen akkuma yeroo samii yookaan immoo edama baafnu layout keessatti click goona. San booda formula jenneet as biratti bakka sum jettu kana mean jennaan. MIN qofa minimum. Formula wan kino as keessaa baafachuu ni dandeessan maqaa isaa yoo laaltanii. So minimum kino as keessaa kun minimumidha, kun maximumidha. Warri biraas jiru. Mode, not, or hundi isaanii maal akka hojjetan beekuu qabdu. Product fakkeenyaaf waliin baay'isuu lakkoofsa lamaaf sana ol jechuudha. So minimum abbaaf yoon jedheeni warra kana keessaa minimumii na baasaa jechaadha. So okay yoo jenneen 47 jechuudha. Maximum abbaaf maximum immoo achirratti erga click goone booda maximum as bira dhuftanii ishee kana max itti jijjiirtu jechuudha. Okay yoo jettaniin 214 jedha. Isaan kana keessaa maksimumiin 214 ta'ee kana jechuun samii sana maximum jechaa jira. Kana ol warra jiran check godhe waan ta'eef formulacha sirreessuurra isin akkaataa waan kanarraa qofa kanneen irraa qofa addabatti baasu sirreeffachuu ni dandeessu. Kana jechaadha maksimumiin akka waliigalaatti. So as keessas akkuma kanatti baafachuu ni danda'ama. Average baasuu ni danda'ama.
kana fakkaataa jechaadha. Yoo gaaffii qabaattan komentii jala nuuf kaa'uu dandeessu. Warra haarawaa taatan subscribe gochuun dagatina. Warri kaan immoo share godhaa.